Ashamaa harka fuunee obboloota koo akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu kan YouTube yoo jalatti argamtan nagaan keessan fayyaan keessan akkamii ani obboleettiin koo nagaa guutuu irraa afaan qaba yaada qabadhee isiniif dhufe ofitti amanamummaa jedha innis maalinni namni kamiyyuu jechuudha yoo ofitti amanamummaa qabaate galma ga'a. Dhugaan siniin jedha jireenya keessan keessatti yoo ofitti amanamummaa inni duraa yoo ofitti amanamummaa qabaattan galma hin geessu. Yoo ofitti amanamummaa qabaattan jechuudha. Hirkattummaa namaa yoo hin barbaanne namattan yoo hin hirkadhe yaada koo namattan ibsadha namni yaada anaaf haa kennu wanta hojjedhu irratti yaada namni anaaf haa kennu wanta yaada irratti namni yaada anaaf haa kennu jettanii yaada keessan nama garaagaraatti irratti hin bittinneessina. Maaliif namoonni yaada gaarii siif kennuu danda'u jiraachuu danda'a yookaan immoo yaada qajeelaa kan isiin kennine jiraachuu danda'a yookaan immoo lapheen isaatu kan siif qulqulluun ta'ani jiraachuu danda'a. Kanaaf nama 10tti yaada keessaa yoo ibsitan namni 10 yaada garaagaraa isiniif kenna. Isin immoo yaada kana keessaa kam akka fudhachuu qabdan giraa isin gala jechuudha yookaan immoo wal harkaa isin dhaha jechuudha. Kanaaf yaada kamirrayyuu qubattanii kaayyoo keessan galmaan ga'uu hin dandeessan. Kanaaf yaada keessan immoo sammuma keessanii ofii keessanii yaaddanii akkuma gochuu danda'a. Yoom akkam ta'een galma ga'uu danda'a. Yoom akkam ta'een jireenya koo jijjiiruu danda'a. Yoom akkam ta'een bootaa guddaa ga'uu danda'a. Yoo jettanii ofuma keessanii irra deddeebi'aa waan yaaddanii irratti waan karoorfattanii irratti waan na baasa jettanii yaaddan irratti ofii keessanii mari'attanii itti aansummoo rabbii keessanitti yoo himattan yeroo gabaabaa keessatti galma geessu jedhee itti naman. Waan hojjechuu qabdan hundumaa nama osoo hin taane rabbiin mari'adhaa. Ani kana yaadee jira osoo karoora tokko yoo baaste karoora sana odoo hin hojjetiniin dura yaa rabbii kiyya karoora kanaan yaadee jira karoorri kana keessatti immoo ati naaf seeni ati naaf sirreessi ati galma naan ga'i jettee rabbiin of dura kaa'e. Jireenya kee keessatti nama hin galchine. Jireenya kee keessatti hojii kee keessatti adeemsa kee keessatti namaa miti kan waa'ee kee si sirreessuu danda'u. Waa'ee kee kan si sirreessuu danda'u dhugaadhaan kan si jaalatu dhuguma dhugaatiin kan si jaalatu rabbiin duwwaadha. Rabbiin akka ati fuftee cabduu hin barbaadu. Rabbiin ati karaa adda addaatirraa akka deemtu hin barbaadu. Rabbiin akka ati namaa gadi taatu hin barbaadu. Rabbiin yeroo hundumaa yaada gaarii siif qaba. Kanaaf jireenya keessan keessatti yeroo waa karoorsitan yaa rabbi kanan karoorsee jira ati karoora koo keessa gali. Adeemsa koo keessa gali, dubbii koo keessa gali, hojii koo keessa gali, jireenya koo keessa gali jedhaati waaqayyoon jireenya keessan keessa galcha. Yeroo san jireenyi keessan miidhagaa deemu. Jireenyi keessan inni maanxameyyuu siniif tolaaf deema jechuudha. Karaan keessan inni walii gadi dhahamaa ta'eyyuu isiniif qulqullaa'aa deemu. Wanti hundumtuu ifa siniif ta'aa deemu. Yoommoo namatti hirkattan ofitti amanamummaa yoo dhabdan karaa irratti kuftanii cabdu jechuudha. Namni yeroo hundumaa namni namatti hirkate yeroo tokko hin kufa. Yeroo gimmaashallee yoo deeme bootaa xiqqoollee yoo siqe gufuun hin dhabamu jechuudha. Kanaaf jireenya keessan keessatti immoo rabbii yoo galchitan gufuun tokkollee sin dhabu. Jireenyi keessan isinii milkaa'a. Eenyummaan keessan bareedaa deemu. Gadi hin deemtan isin oli malee jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee dubbii koo keessatti waa'ee rabbii waan hin daganneef rabbii wanti inni namaaf godhu waan baay'eedha. Wanti inni namaaf godhu waan baay'ee waan salphaa miti jechuudha. Wanti inni namaaf godhu wanta namni yaadu ol waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo yeroo hundumaa waan ati yaaddu ol waan si yaaduuf yaada kee hundumaa waaqatti hidhadhu. Yaada kee hundumaa waaqatti kennadhu. Waaqayyo daandii kee hundumaa siif sirreessa. Yeroo waaqatti hirkatte ofitti amanamummaa siin argatte jechuudha. Yoo namatti hirkatte immoo ofitti amanamummaa tokkoyyuu hin qabdu. Jireenya kee keessatti namatti hirkachuu osoo hin taane, nama barbaadu osoo hin taane, waaqayyoon barbaadi hin argatta. Daandii kee siif sirreessa. Akka jireenyi kee bareedu siif godha. Akka ati galma geessu siif godha. Gufuu kasitti ta'u hundumaa sirraa kaachisa jechuudha. Wantoota akka ati hin guddanne, wantoota akka ati bootaa guddaa hin geenye, yookaan immoo akka ati namatti hin qixxaanne gufuu sitti ta'u hundumaa karaarra siif xaraga waaqayyo jechuudha.
Yoo ati maal taate yoo isatti hirkatte jechuudha. Yoo waaqatti hirkatte nama cimtuu taata, nama beektuu taata, nama ogeettii taata, nama yaada qabeettii taata. Namni waaqatti hirkate nama ogeettii, nama yaada qabeettii, nama qalbii qabu ta'a jechuudha. Yoo namatti hirkatte immoo akkuma yaadni namaa garagaraa fi bifti namaa garagara ta'e akkasuma ati keessi kee garagara si ta'a. Keessi kee wal harkaa si dhaha jechuudha. Kanaaf yaada koo keessatti maal isiniif ibsuu barbaade wanta hojjettan hundumarrattuu Waaqayyoon dursaa. Wanta hojjettan hundumattuu jireenya kam keessattuu Waaqayyoon dursaa isiniin jedha. Jireenya kam keessattuu wanta hojjettan keessattuu wanta gootan hunduma keessattuu dursa Waaqayyoof kenna. Wanta ati yaadde hundumaa inni siif sirreessa waan deemuuf jechuudha. Inni boota waa sii qabsiisaa deemuuf wanti hojjettu hundumtuu siif salphaa ta'a. Yoo maal goote yoo isatti kennatte jechuudha. Yoo immoo yaada kee namatti kennite yaadni obboleessa keetii garagaraa kan obboleettii keetii garagaraa kan haadhoo keetii garagaraa kan hiriyaa keetii garagaraa hundumtuu gargar waan bittinnaa'uuf kam keessaa kam akka qabatte galma geessu siif hin galu jechuudha. Kanaaf yaada koo yoo jaalattan laayik, sabskraayibii fi sheeriinaaf godhaa. Galatoomaa isiniin jaaladha.